Akkam jirtu nagaan jira galateessaa. Egaa baga irra deebiidhaan gara Gaaddisaa Tuubiitti dhuftanii haarawaa yoo taatan sabiskiraayib gochuu keessan akka hin irraanfanne, sababni isaas Ingiliffa gadi buutanii sirriitti jechuudha. Egaa barachuudhaaf isin fayyadaa isin sirriitti jechuudha. Jabaanneet hojjenna waan ta'eef isinis egaa maatii keenya taatanii akka sirriitti nu hordoftaniin jedha. Har'a immoo egaa kan qabadhee isiniif dhufe jechuudha. Faamilii meembers yookaan immoo maatii tokko keessatti abbaa haati jira. Wantoota baay'eetu jiru jechuudha. Sanneen immoo Ingiliffaan maal jennaani kan jedhu kan sirriitti ilaallu ta'a jechuudha. Keessattuu egaa jalqabdootaa fi akkasumas immoo miidiyeemii yogguu taatan sirriitti egaa viidiyoon kun isin fayyada waan ta'eef hamma dhumaatitti hordofuu keessanii hin irraanfatinaan isiniin jedha. Haa jalqabnu. Jalqaba irratti egaa maazer jechuun haadha jechuudha. Father jechuun immoo abbaa jechuudha. Lamaan isaanii walitti immoo haadhaa fi abbaan immoo parent jennaan. Parent. Kan itti aanu children. Children jechuun immoo egaa daa'imman jechuudha. Son yoo ta'e ilma jechuudha. Ilma dhiiraa. Daughter yoo ta'e immoo intala durbaa jechuudha. Daughter jennaan. Kan itti aanu sister. Sister jechuun obboleettiidha. Brother obboleessa jechuudha. Grandmother akka'oo jechuudha. Grandfather akaakayyuu. Lamaan isaanii walitti immoo grandfather, grandmother lamaan isaanii jechuudha. Grandparent jennaan. Kan itti aanu immoo grandchildren ilma isaanii jechuudha. Ilma akaakayyuu yookaan immoo ilma akka'oo jechuudha. Isa sanaan grandchildren jennaan jechuudha. Ilmaan isaanii sanneen. Aunt jechuun adaadaa. Uncle eessuma. Niece durbittii. Niece durbittii jechuudha. Nephew durbicha. Itti aansee immoo lamaan isaanii nephew lamaan cousin jedhamu. Cousin durbichaa fi durbittii jechuudha. Husband wife abbaa warraa fi haadha warraa jechuudha. Sister in law jechuun obboleettii abbaa warraa keetii yookaan immoo obboleettii haadha warraa keetii jechuudha. Sunniin sister in law jennaan. Brother in law jechuun immoo obboleessa haadha warraa keetii yookaan immoo obboleessa abbaa warraa keetii sanaan brother in law jennaan. Mother in law jechuun immoo haadha abbaa warraa keetii yookaan immoo haadha warraa keetii sanaan mother in law jenna. Taansee father in law jechuun immoo abbaa warraa jechuudha. Abbaa warraa keetii yookaan immoo abbaa haadha warraa keetii sanaan father in law jennaan. Kan itti aanu immoo fiancé jechuun kaadhimaa jechuudha. Fiancé egaa lama kan qabdu sana dhuma irratti jechuudha. Kan immoo Ingiliffaan lama kan qabdu dhuma irratti sun kaadhimtuu dubartittii jechuudha. Fiancé dubartittiidhaan fiance immoo dhiiraan jennaan jechuudha. Step mother jechuun immoo haadha biddeenaa kan jennuun sanaan step mother jennaani. Step father yoo ta'e immoo abbaa biddeenaa jechuudha. Step father. Kan itti aanu immoo ex jechuun haadha warraa teessan kan duraanii yookaan immoo abbaa warraa kee kan duraanii. Isa sanaan ex jennaan jechuudha. Ex. So family memberii egaa hammana ilaallee jirra. Kanaaf mee kanneen keessaa kan duraan beektan kan duraan immoo hin beekne
hammam ta'e ingirii of gaafadhaa. Wanta haaraas hammam akka barattan ilaala. Wanta baay'ee wanta haaraa barattaniirtu jedheen amanaa. Kanaafuu viidiyoo itti aanutti immoo hamma wal agarrutti egaa jabaadhaa akkasumas sabiskiraayib gochuu keessanii ni